Wantaan inni kan takka na qunnamee asitti. Waan agam. Bajaajni jirti jeyyaan. Waggaa sagalan irraa dura maaltu mudate? Anaaf yaadanii waan dubbatan miidhaan na fakkaatu ture. Sila harmee xiyya taate akka nan godhanii waan jiru takka. Ifin harmeen namaan nu loltii namallee ni tumtii maal goote garuu kanama biraa moor. Isaan angursa barbaaduun naallola sadarkaa dardarummaa gaanii jirti. Niin heeruma jee manarraa illee hin baane kaarramilleeti baddeessatti hin deemu jee jimbe. Egaa wal barree uummaati yaa waggaa afur? Waggaa afur. Eeguma ismaa beeyte? Eegumaan isii beekte. Gizee mana keenya galullee egaa warri waan naqee balu natti hin fakkaanne. Fakkeenyaaf osoo ati heerumiin dura ilaalcha keeti malee dhiibbaan gandaa irra hin jiru. Jechoota sammuu si madeessu. Jecha akkanaa jaamee akkamittiin ta'a waan jooni. Waan tarkaanfiilee ati fudhattee jira. Silaa maal godhuu qabda ture? Ishiin goomandaa nama. Namni wantoonni duubatti dhiiftee dhuftee kun hedduu si jeeqaa turan meeqa? Gizee mana kiyyaaba waan hin baradhu miti namatti waan hin idaamu natti hin fakkaatu. Amma dogongora hangee guddaan bultiidhaaf murteessuu san immoo bultii keessa seenuu keeti immoo bultii keessaa bahuu keeti. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment Home Forex Entertainment irraa yeroo maraa torbaanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu qophii keenya keessummaati. Qophii keenya keessummaatiin har'aan tanaa nama ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra. Namni kun biyyaafis istuudiyoofis harawa. Keessummaan teenya har'aa dargaggeetti yookaan qarree takka qabannee dhufnee jirra. Keessummaan teenya har'aan tanaa tungaa bu'aa fi bahii akkasuma mudannoo fi muuxannoo jireenya ishee keessatti ishiin argattee fi wantoota keessa dabarte kan ittiin bashannanaa akkasuma barumsa dubartootaaf dabarsu qabattee dhuftee jirti. Keessummaan teenyaarraa eenyu hanga dhuma sagantaa teenyatti waliin turtan qophiin keenya akka hedduu tokko hedduurraa hubattan shakkii takka illee hin qabnu nufaan tura. Tole yaamicha keenya kabajjee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee nu argamu keessatti hedduu tokko galatoom. Galatooma isinillee nasirraa naaf yeroo isaaniif. Mee jalqaba irratti ati gaa biyya kanaafis keessummaadha. Istuudiyoo illee keessummaadha. Duraan dursee baga nagaan gara Kaayiroo dhufte. Baga nagaan ni hiitan. Hangam takka keessee gara dhufte? Torbaan lama. Torbaan lama? So Kaayiroo akka bakka argame gara dhuftee fi akka itti dhageessee garaagarummaa qaba. Garaagarummaa hedduu qabe. Wantaan inni kan takka na qunnamee asitti. Waan agam. Bajaajni jirti jeyyaan. Iyyaanni. Bajaaji. Bajaajni harkeessa. Akka ati biyya guddatte ta'a bajaaji keessa jira. Bajaaji akka waan asirraa oomishamtuu fakkaattee beeknaa heddumina. Faayidawee atumaa bakka bajaajiin hin jirres ni jira. Liinaan eenyu eessatti dhalattee eessa guddattee waan jirurraa kaanu. Maqaan kiyya Liinaa Kaalid jedhama. Kan inni dhaladhee magaalaa Baddeessaa ta'u bakki inni itti guddadhe Harargee ba'aa magaalaa Harramilleeti. Eessan Baddeessa dhalattee Harramilleeti. Maaltu achi akka faamilii tumuuf godhe moo maalidha? Abbaan kiyya warra Baddeessaati. Ummaan kiyya achi aanaa Gorogutu magaalaa Harramilleeti. Sababa bu'iinsi isaan jidduu uumamee naannoo futee Harramillee na galchuu dandeesse. Umurii meeqatti? Ijoollee ta'eetiin beekuun. Umurii gaafa sana hin beektutti? Hin beeku. Okay, dubareedara mee waa'ee ijoollummaa keetii akkaataa guddina keetii fi laayifii kan ka'e ijoollummaa kan itti deebinaati. San duratti waggaa sagalan irraa dura maaltu mudate? Waggaa sagalan irraa dura bara 2008 gammaduma ministeera koomaan fudhadheen heerumee ture. Heerumee karaatiillee bakka yaada tokko sodaa jirtuun adda mureetiin ture waggaa takkaaf. Okay, waggaa sagalan irraa dura osoo barumsa barachuu jirtu addaan murtee heerumte yookaan bultii keessa teente. Tole bultii keessa teenuu tole waan bultii keessatti bultii akkamitti akka turee fi hanga ammaa bultii keessatti jiraachuu fi sababa wantanii itti deebina. Osoo barachuu jirtu umrii ijoollummaadhaan maaltu kaasee gara bultii si rakkate? Dhiibbaa tokko ni jira. Wantoota naaf dubbatamu naaf yaadanii waan dubbatan miidhaan na fakkaatu ture. Amma naa galee wanti sun hundi ergaan irra dabreen baradhe jechuudha.
miidhaan fakkaateetiin bakka illee ni jira. Okay. Dhiibbaa kana eenyu sitti godhaa ture fakkaata? Maatuma keessaa. Maatuma kee. By the way, ati abbaa kee biratti hin guddanne harmeen ta'e fuutee har'a milletti si dhiibte. Okay. Harmee ta'e tanaa wajjin namoota si guddisantu jira. Of course gaafa mana harmeen ta'e abbaa keetiin wajjin addaan deeman booda bakka bira guddatta dhiibbaan bakka san jirtu fakkeenyaaf kallattiidha nama harmee ta'e immoo namoota bira guddatte waan isaan irraa si dhoorgan haati diddee itti deemtu kun eenyu fa'a? Uummanni iyyallee nan guddisne. Okay. Jaalalaadhaas ta'e jaalala abbaan beeku. Akka hojii na guddisee haadha uummatii jechuudha. Okay. Bu'aa bayeetu ona wajjin dabarsitee ibidda hedduu na jettee gubattee ana asiin geesse rabbi umrii dheeressu isiin na guddisee namoonni tokko kan ni jiran isii irratti illee wanta osoo nallee hin gargaarin ga'anii jiran. Namoonni yaadumaanuu si cinaa jiraatanii. Bakka yaada akkasii sun anaaf waa yaadan miidhaa na fakkaatu ture waan ana bakka ana waan sun irraa isaan dhorkuuf yaadan. Akka ati bultitti teentu qati godhe dhiibbaan. Lola ni jira saanaan gorsa barbaadu. Fakkeenyaaf maal fa'aa irratti lola? Maal ture gurbaa kana hojjedduu walitti hin daannu ture. Nama wayitiitu. Gurbaan fuudhe kun. Akka firummaa qabna gandatti firummaa fagoo takka qabna. Suni isaan inni waan illee inni heeruma jeeyyaanne ministeerri fudhadhee kutaa 9 seenuu fi shaakala irra jira ture. Kutaa 9 akkaan itti seenuu haalaan itti baradhu haaskool waan ta'eef elementarii fixee haaskool akkamitti akkaan seenuu yaaduu ture. Jidduu wal dhabbeen maatii keessaa kaatee isaan angorsa barbaaduun naannoodhaan sadarkaa dardarummaa gaanii jirti. Isaan gorsa barbaaduun lola sunaan wanta na fakkaate bakka haasaa sunis ilaana gorsanii. Hedduu takkanatti tola bakka kanaas hin ga'u hoyyatti illee hin gaddu hedduun irraa baradhe gorsa kana barbaachisu naan loltanii jee ba'ee gurbaa sun jala deeme. Okay, gara bultiitiin ta'e osoo gara hin ta'in dura namni tokko keessattuu yeroo faamilii keessa haadha fi abbaan hin jirre namni biraa yeroo siin lole sila harmee xiyya taate ani waan akkanaa waan namutee beeku. Sila harmee xiyya taate akkanaan godhanii waan jiru takka. Even harmeen namaan loltii namallee ni tumtii maal goote garuu kan nama biraa moor namatti dhaga'ama. Wantoonni sun illee dhiibbaa ta'uu danda'an. Of course. Okay. Gaafa san ati barumsa high school baratte I think. Elementary fixee ministeerri fudhadhee high school ittiin seenuu danda'a. Okay. Yeroo high school deemtu kana manarraa maaliif akkana goota waan akkasii maaliif goota yaanii si lolurraa. Gorsuu saa qabanitti naan lolan. Okay. Lolli isaa sunitti isaa dargaggummaa ni jira saa namni lolan fudhanne. Gorsaa bakka ni jira. Sila har'a haati tarii abbaan si hojii jiraate siif hubata ibidda sunirraallee akka fadhatee si dabarsa haadha abbaan. Haadha abbaa waan hin taaneef siin hubatan. Jechoota sammuu si madeessu. Jecha akkanaa jaamee akkamittiin ta'a waan jiruun. Niin heeruma jee manarraa illee hin baane. Karena mendeci badesatti inde maje jembe halkani yaro makri ba fi shayu jiddu inde maje gaden bo gorban kun obadesa ta ko jinna fudani na kuda karala sabor suni bakka agata kharab bakka birati badati bakka birati badi okay akatitti oso yadin ari manarati bade suni carra qararati mudete khana atti fayyadamte khatila bakka kanatti aartee faamilii kee bakka biraa dhaquu deemtu jidduu kana kun dhufnaan waan kana hunda yoo dhiitee biraa baaba dhiyoo jette hotte okay bultii seente akka ta'ettu gaafatan jaalatee ta'uu danda'a aaran ta'uu danda'a akka ta'e tokkotti bultii tana keessatti tole asirratti wanti sirriitti hubatamu qabu umriin kee ijoolleedha barumsa kanaa amma high school seenta high school jechuun umrii hedduu ijoolleeti seenta bultii tana jalqabde akka ta'ettu maal itti fufuutamboota meelti bultii itti fufeegaa haala bultiillee hin beeku muuxannoon qabu haadha abbaa yoo wajji jiraate isaan sun laalaa waan guddattuuf haala bultiillee ni beekta akkasumas ta'e kanumaan akkasitti haadhaa fi abbaa biratti nama bultii qabu biratti sun guddatiin akkun biyya kana guddiste hedduun obsa ture obsaan qaba akka malee waa hedduu bakka wanti hedduu yoo namni sol garagalee kophaa kiyyaafaa namaan itti baafadhu dhabee boo'eetumaan maal jee Tungursa mana keessa maal kunis kuyoo jiraate. Faamilii kee? Maatuma kiyyaa maatii kiyya dhiisee bakka maatii biraa eegalee meemu. Sababaan heerumetti ammaas isaanis narraa
ganti duraan irraa heerumte akkooteetti fi faamiliin duraan dhiifte. Isaanis aaraa waan qabanii jecha yeroo makayyasonitti adda kutamna isaanii hojjellee ittiin fufee ilmoon dhuftee gidduu. Ilmoon dhuftee karaatiin dhiisee bakka kutaa sagaliin seenu deema waan ta'eef galmaa'ee garuu itti fufuu hin dandeenyaniin dhiisee kutaa sagal ijoollee wajji barannu dabartee amma sagal. Ani immoo ilmoon dhuftee ilmoo dhalee akkumaan ilmoo dhaleeniin ji'a lamatti mucoo teenya takka jira har'ani gutee rabbiraan mataa godhuuf taaboo tiyyaati. Miyyoon sun qaraatiin na deebiste kutaa sagal dhalee ji'a lamatti. Okay. Amma kutaa meeqa seenuu keetti? Sagal. Kutaa sagal. Miciyyoon gaafa barumsa deebiftu kana ati bultii keessa jirtaa? Bultii keessa hin jirtu. Daa'ima godhattee ji'a lama. Okay. Dhalee ji'a lama karaatti deebi'ee itti fufe. Sagal kudhan takka achuma mana kiyyataa ittiin baradhe bultii keessa jechuudha. Maaliif? Heeruma ijeetis qaraatii hin dhiifne namni maal naan jawaan joofs hin dhageenyaani qaraatis dhiifamuu qabdu. Abbaan manaa keetis hubateetuma barumsaa irratti deeggaru. Mana kiyyaas qabaatumaan daa'ima kiyyaas yeroo qaraatii deemu warra kannaa izeetaan qabachaa bultii kiyyaas wanta jechaa amata sadi baradhe. Gizeen kutaa kudha lama seenu abbaa mana kiyyaa hojjetaa daboo murteessanii ba'ee manarraa mana keenyatti barataa isaa hojii addabee intaraansii fudhadhe. Okay, kutaa kudha takka yeroo geessu mana abbaa manaa keetii baatee mana faamilii keetii dhiite ammallee barumsa murree achumatti itti fufte. Amma gaafa mana abbaa manaa keetii irraa kaatee mana faamilii keetii dhuftu kana wallolumaa akkanumatti temporary jedhamu waan walloltee sokkitee achi by the way karaa argee sokkaa jaamame gitee abbaa manaatti walitti araaran ganda maatii bira dhaqanii bara achi turuu takka jira barumsa kana keessatti itti fufte moo addaan ba'u sun ta'e qaraatiin murreeni kutaa kudhan illee achi waan fudhadheef maatii bareedaan haa dhuftee qabtee. Gizee kana kolleejjii seenuu yaadee hin ta'u naan jeenye. Okay. Maatii hin ta'u bakka kolleejjii maallaqaan hin ta'u naan jee ayyee jeetiin. Kudha takka itti fufee dhiisuun qabu waan jiruun. Kudha takka itti fufee achi deemee gizeen kudha lama seenu wal dhabbeen mana keessaa bakka anaaf isa jidduutti. Wal dhabbee mudatteen ammas karaa mana keenyaa galee. Gizeen mana keenya galullee gaa warri waan naqee balu natti hin fakkaanne. Isaa wajjin adda baas jeen hin baane manarra bakka akkuma sokkaatti hin galee gizeen galoo haalonni inni gochoonni inni godhu wantoonni inni hojjetu. Bakka mana sanatti akkaan hin deebine na godhe. Isaa wajji walitti. Eegaate manarraa baate inni wantoota biraa yookaan aaran waan. Haalonni inni dubbatu jechuun inni darbatu kun bakka mana sun na deebisu sammuun xiyyaayamamtuun turre ayyee jeetiin hafi. Gaaffii ati mana tanii baatee mana kaan dhaquu jidduu kanatti banaa mul'atte kun wantoota garaagaraa qilleensa adda addaa jechoota garaagaraatiif wantoota garaagaraa. Akkas hin ta'in bakka adda baana jee waan hin deemin sokkaa tureemi. Aanaa sokkitee taana wantoota inni mana keessa miidhaa bakka garaagaraa wanti inni hojjete sun waan hin gabbee maatii kiyyatti mutte fakkaateessa. Okay. Wantoota dila sun na himti waan jiruurraa kan ka'e innis bakka hijaabaa bu'ee gale. Waa hedduutu dubbatu waa hedduutu darbatu maatii kiyya tokko kanarraas kana ni galle bakka hin galuun jee maatiillee na didanii biyyarraa deemee saayiba tiyya takka jira dirreedhaa. Bisi sun bira dhaqee ji'a takka bilbila cufadheen. Ganti abbaa manaa keetiitii fi ganti faamilii teetii gantuma tokko yookaan ollaadha. Xiqqeeshummaa adda fagaannee. Naannoo tokko. Tokkuma adda fagaannee. Sanboota deemtee dirraa deemte. Yeroon kuni yeroo 12 yookaan kutaa 12 barachaa jirtu. Deemtee geelee tee bira deemtee ayya. Ji'a takkaaf geelee tiyya bira dhaqee na barbaadanii na ijjabbaatanii bakka. Wanta akkanaa waan inni godheef bakka waa hedduu bakka inni nu isa sheenessa jireenya sun iftuuba deebi'ee gazeela akkanaan ittiin gafiin akkanaan uumaan godhu waan beeku jecha kadhatuun ture manattis. Yoon been deebi'uun jechuun ni ture. Yoon gabbee hin deebi'u deetiin itti wanta jechuu ture manatti gaa jibbaata maatii isaa ibban warra keenyaas warra isaatiis naqeetiin ijibbaachisuu ture gabbaanaan baqqaachumaanii kutee. Wanti sun hundi abdii nama kutachisne ammallee barnoota hin dhiisne ittiin fufee intaraansii gizeen fattanamu intaraansii naan dhufnee na jalaafte. Gizee haftu bakka ammallee gizee teenyee yaannee maatii wajjin marre addummaan tiyya mul'attee waggaa 4 kana gidduu kanneen irraan fudhummaan tiyya eega wal barree.
Ega wal barre ummati ya wagafur. Wagafur. Ega misham ismau beite. Ego man si uwe ketu. Wait. Harbente. Si wagamega. Daima ni bekon. Okay. Aye badde sarabute haramille tibde. Esrait. Isin demte ya rawate bakka kana jirti namni bekon juru. Family ni timbekan? Family Nam to kombe. nam to kombe. Okay. Rawa suni teme karena isi wajjin amma mare gale bakka. Akkana intaransillee nafte barnoonni maallaqaan kolleejjii waan jirtu jecha itti fufuun qaba. Waan jiruun hayyee baradhaan asii barsiisan jette hayyee jeetiin kolleejjii itti fufu. Abdiin kutaan egaa bu'aa baay'ee dila kana keessa dabre. Waaw hedduu bareedadha. Amma tokkoffaa dhiibbaa garaagaraatiin yeroo san jarjartee tokkoffaa bultii seentee bultiin akka yaaddeetii hin taane amma tokko bultii seenteen daa'ima argattee itti fuftee barumsa osoo addaan hin dhaabin deebitee gara faamilii keetii deebitee daa'ima qabattee mana barumsaa hundi jette. Okay. Amma isin lameen jidduutti daa'imaa jira. Daa'imaa jira. Abbaa manaa keessanii fi jidduu ati atiin barumsa wanti jechuu jirtaa inni itti taafe daa'imni keessa yoo. Daa'imni kiyya isuma bira ture yeroo sun gizee hin deemu qaba. Innis waan adda ba'an itti hin fakkaanne bakka macarrashaa gizee adda ba'u keenya waraqaa qaadii shareetti adda baane. Waan kanaanaatu bakka hin barbaadu waan hin jeef qaadii sharee gizeen adda baasu mucaanaa kan gizeen jiru. Waa hedduu narraa fudhattee jee ammallee garaatti hin jabaanne wantoota inni na godheeni waa hedduu narraa fudhattee mucaanaa dhiisinaan jee waan barbaaddellee qabeenya hojii qabnu hunda fudhadhu mucaanaadhaan fudhatiin bakka takka waa hedduu nan dorkeen gizeenaan jiru ayyaanaa miidhamu jee isa mucaachumatti hin dhiisee yeroo dhiyootti fuudheetiin ture ergaan eebbifamee booda jechuudha. Fuudheetiin ture ammallee abbaan ergaati biyyaa baate warra Finfinneetti hin galchee adeera kiyya biraa. Achin tahu je fudhate. Okay. Itu beredar. Wain bultii fi wanti kana yoo karaa boodatti itti deebina. Bifa kana fakkaata bu'aa bahii hedduu kan dabarte. Mee xiqqoo of duuba deebine ati nama abbaan kee rabbi raamataa godhuu fi gaafa ijoollee mataa barrabe harmeen ta'e akkuma agartee akkuma amma nutti himte waggaa 4 dura wal baratanii haaraawatti jechuudha. So siliftee si biraa wanti jette. Akkoo ta'eeti tusi guddise. Mee jireenyi maal fakkaata? Jireenyi ijoollummaa keetii guddinni kee akkam fakkaata waa'ee kanarraa nuti? Jireenyi siinimuu kana ni beekta namni aadaa fi abbaa biratti hin guddanne maal keessa akka dabru siinimuu namoota beekan hedduu jira namni hundi kana maal akka Okay. Harramilleetti gaafa barattu kana namni haadha fi abbaa fi cinaan qabna kun waan adda addaatu itti dhagahama. Sadarkaa kanatti amma garanumaan ammallee akkuma ta'e nama hedduu takka cimaa ta'uudha asirra waan nuti amma dubbatti irraa arge. Sadarkaa sanatti itti fuftee barumsa kee jalaa kaaftee hanga sadarkaa sanatti deemte kana keessatti mee mudannoolee garaagaraa tan mudatu jira. Wantoota akkam faate barsiistee gaafata sababa namni biraa dhabdillee jaamummaati namni akka bakka aadaa bu'eessi guddisanii jira garuu kana keessatti mudannoolee akkamsi mudate? Mudannoo hedduu jira. Bakka wantoonni si dhufuun kufaatii hedduu wantoota karaa si hambisuu yaadan hedduu jira. Tana sun hin jenne lakkaa'amtu jechuudha hedduudha. Garuu wantoota sun obsaan dabarsuun bakkaan irra jiru kana naan geesse. Okay. Waan kan hunda erga dabarte booda deebitee barumsa meedikaalaa yookaan barumsa fayyaa hordoftee giraajuweet gootee turte. Waa'ee barumsa fayyaa kana baratuun duraanuma abjuu kee ture moo akkamitti gara fayyaa kana dhufte? Abjuun kiyya gaafaan kutaa 9 seenu deemu sun osoo hin heerumin dura looyin baradhaan jechuu ture. Okay. 9 gizeen seenee isaa hojii sumaan bulchu. Loo maal barachuu barbaatte? Hedduun barbaadaan seeraa. Waa'ee seeraa kana barachuu hedduun jaalladha. Nama miidhe. Miidhamee sun ta'e murtii kan dhufu sun ta'e seera hedduun jaalladha seeraa barachuu. Maal asii jaabeeta? Gaafa ijoollee taane wantoonni nuti irratti xiyyeeffannu nama waan tokko fakkeenyaaf namni miidhame poolisii fa'aa ta'uu barbaada. Namni wanti bareekkate barbaada. Ijoollummaa qiyyaa maal hin ta'uu barbaada beektaa? Ijoollee akkas xiqqaa ta'e osoo hin taane gara ol guddadhe doktora ta'uu barbaadu ture. Sababa hin qabu. Sababni maal beektaa? Ani harmeen xiyyaa hanqina yaala dhabuutiin duutee waan jiru yaada. Akkasii waan yaada. Saniifi
namni biraa wallaanuu barbaada nama so waan akkasii tan yoo ta'e jechuuf hin jedhe okay loo barbaada maal tu yaadate jijjiirtite ba akkundi yoo fayyaadhaan akkuma jette kanatti fayyaa baradhee akkaan isaan tajaajilu yaadan ture okay fayyaadhaan hedduu jaalatanii akkaan doktora taataati naan jetti gisee iddoo doktora taata naan jetti gisee irra deddeebitee naan jetti ayyee jeetummaan bakka eegaan seenillee kana hin dhageenye ture deemeetumaan sooshaaliin baradhe sooshaali waan hin baradhe fudhooyin barachuu qaba jee looyii galmaa'ee digrii jalqabaa looyin fudhadha jee yaade looyii giseen galmaa hojiidan isaan sooshaali waan hin baradheef fayyaa barachuu hin danda'an digrii qaxxaluu hin danda'u sanii jecha dippiloomaa fayyaa bakka fadhii isaaniidhaan oguutuun qaba akkaan an baradhuuf yaadde ture abbaan kiyyallee irra biraammataa waa dhufee gaafa du'a obboleettii isaa takkaan naa barsiisaadha isiidhaan isiin naa baratuu qabde waan jee jecha ayyee jeetiin fadhii akkootiyyaatii fayyaa baratuu danda'an. Okay, fayyaa ammoo hordofte medical school Harare Elisa Science College jedhama. Okay, achitee wanti goote so mee waa'ee school life fi wantoota sammuu dhufanii fi wantoota garaagaraa akka salitti deemna gara deebisuun xiqqoo si deebisee dubartiin takka faamilii malee haadha fi abbaa yookaan obboleeyyanii fi namoota itti aananii wantoota godhan malee namoota hedduu isaan keer godhan namoota tiriitmentii garaagaraa isaan barbaachisu if cinaa dhabuudhaan sababa garaagaraatiin wantoonni adda addaa irra gaha dhiibbaan garaagaraa yeroo irra jiraatu agarra akka waan murtii hin taane keessallee galan wantoota nama godhan amma reefumta naata kaaftee jirti. San qofa osoo hin ta'in namni tokko dhiibbaan irra jira jedhanii karaa biraa deemulleen sirrii osuma gaariidha jechuu osoo hin ta'in mee ati akka dubartii takkatti dubartii keessa illee dubartii haadha fi abbaa malee guddattee takkatti namni tokko akkam ta'uu qaba keessattuu umrii sanitti dubartoonni hedduun nu daawwachaa jiran waan ta'eef yeroo sanitti mee namni akkam ta'uu qaba silaa akkamitti dabarsuu qabda ture waan san yeroo sana akkamitti waan dabaruu qabdu akka maaliif akka ati amma gootee jira bara waan tarkaanfiilee ati fudhattee jira silaa maal godhuu qabda ture mee. Obsa qabaadhee yeroo sun kaane dabra waa'ee mana sun irraa deemee mana ollaa faadhaqee dabarsuun qaba ture anillee yaadeeti miti niin heerumate baddeessatti hin deema jeetiin mana irraa ba'ee baddeessatti hin deema jee giseen boo silkiin natti haasa'u ture oromaan kun eessa erta haraarra eessa deemuuf akkana deemuuf giseen joon dhufan isaan lakkaa haroora qaban ture kan kana yaanne namni gisee haare waan godhuun beeku obsa qabaachuu qabda. Wanuma hunda keessatti wanti hin darbines wanti hin darbamnes hin jiru. Obsa qabaatuun barbaachisaa iddoo. Amma ati heerumuun kee yeroo sanatti dogongorallee ta'uu akkasitti illee yaaduu dandeessa eegi bultii kan taphate garuu yeroo saniif sirriidha. Gara biraatiin gaafa bultii san keessa jirtu bultii sana keessa gaafa jirtu bara baganne heerumee wanti jechuusullee hedduu argachuu dandeessa. Amma heerumuun kee bakka sanatti sirrii miti takkaahuu dogongora guddaadha jechuu osoo hin ta'in by the way as keessatti waan nan dinqisiifadhe namoota hedduu haati dhiibbaadhaan qofa osoo hin ta'in dirqamaan heerumsiisantu jira umrii isaanii umrii 12 dirqiidhaan fudhanii nama isaan hin jaallanne kennanii barumsa ishee achi dhabdee abdii ishii hawwii waan fuuldura ta'uu barbaadu hedduu dhabdee achitti haftuu jira ati amma dhiibbaa namoonni si duuba jiruu fi maal bakkas goota waan hin ja'aniif jecha illiisanii jecha waan kana seente haseente ammas dhiibbaa dirqii namoota osoo hin taane aaralleen keessa jiraatu fudhannaa keessatti haa ta'u kana keessatti amma dogongora kan kee guddaan bultiidhaaf murteessuu san immoo bultii keessa seenuu keeti immoo bultii keessaa bahuu keeti. Bultii keessa seenuu. Seenuu sani. Okay. Bultii san keessa seenuudha namni ati koomattu guddaan. Ishiin koomattaa nama. Yaa namni osoo akka fedhallee taatee dhiibban namoota duuba jiraate nama biraa. Koomattaa amma. Ifi malee. Irra deddeebi'ee ifin koomattaa bakka wanta kana mataa kana nyaatu ila amma. Yaa. Maafi waan san godhaa maaliif namni amma adaadaa tiyya takka jira asillee ismaan na fide agalatumtu umrii adeerattu duraan irraa kaasee nu wajjin jechuu abbaan kiyya erga ija obboleessa kiyyaa jettee akka malee nu jaalatti nu jecha bakka ilmoo takka qofa dhaltee dhaabdeen ilmoo osoo isaan achitti akkana jiraatanii an abadan asitti ilmaan baraan dhaadhu jettee nurratti akka hedduu bakka wanta jettee isiin sun akkaan baradhee bakka takka ga'u jaalatti ture. Bakka ifi ol bakka naa qabdi. Wantoonni sun hundi amma nan mul'atan.
hin beekuun ture maaliif wanti takka gajaa harkaa qabdu. Warqeen harkaa qaban dhagaa fakkaata. Dhagaa fakkaata akkuma jaan sun ergaan biroo kutee hin bare kana hunda. Ergaan biroo kutee hin bare garuu yeroo sunis ilaan naannoodhaan ta'ee jala deemu baadhee taa'ee tasgabbaa'ee akka amma kan osoo hin ta'in godhuun hin beekan. Kanaafuu wanti takka ammas wanni guddaan beeku qabdu osoo gaafa sana akkas godhuu baatte akkanatti barumsa kana hunda narratti jireenyi amaluma jireenya ta'u kan mana barumsatti mana barumsatti kannaniiti barumsa eega barattee booda dhuma waggarratti barumsa kannan jireenya immoo dura qorumsa kanneeti sanbooti barata garaagarummaan isaanii kana ati amma qorumsa gaafa santii kannan san fudhatteeti qorumsa irraa barattee amma ati jirta hundi keenya akka jireenya ilma namaa kana keessatti hundi mudannoo fi muuxannoo jireenya kanarraa argachuu qaba. Kanaafuu amma gaafa sana akkasitti waan keessatti seente deebitee barumsa dhuftee okay gaafa intiraantiin ta'ee haftu kolleejjii eegaltee barumsa kana wanti gooti eega barumsa kana keessatti seentee bu'aa bahii duraan keessa turte san fakkeenyaaf duraan dhiibbaatu mana keessatti jirtutu gabbaatee akka bultii osoo yaadin akka seentullee si godhe okay amma ka deebitee manuma faamilii keetii san deebiteeti barumsa kana eegalte dhiibbaan akka duraanii sun hin turre amma maaliif hin godhin barnu wantiin dabarseerraan baradheere amma akka nama guddaa tokko na laalan deemuun guyyaleen isaan gaddisiisaa ture maaliif akka ijoolleetti yaada akka nama guddaa bakka nama waan hunda fixattiin yaada maatii keessatti hedduu bakka deeminsa guyyaleen osoo hin gammachiisin hin baraateemi amma maatii. Yaa amma osoo hin ta'in yeroo kolleejjii baratu jirtu kana ati faamilii keessatti hojii jiraachaa jirte faamiliin kun dhiibbaa akka gaafa ati haayiskuul barattu sirriitti godhanii akka ati fedhinnaa malee heerumtullee dhiibbaa isaaniitiin si godhan sanii dhiibbaaleen sun ni haftee eegaate mana deebitee booda moo siituu dhiibbaa isaanii tana baratee dandee amma garaagarummaan asitti. Dhiibbaan hin jirtu gaafa sunis dhiibbaa miti na fakkaatteen. Okay si malee uummataan siituu baratee deebi'e. Saanif dhiibbaan hin jirtu ammallee isaan biraa deemtee Hararii barachuu ture mana kareeffadhee hin barachuu ture. Garuu kan jiraattu faamiluma wajjin. Faamiluma wajjin. Egaa mana bakka adda addaa jiraachuu miti baramma. Waliin jireenya ogaa jaan mana lookeeshinii bakka adda addaa ta'uu. Faamiluma wajjin bakka boqonnaa isaan qabutti wal arginaa waan hundatti haasofnaa waliin mari'annaa deemsa fayyallee hin barbaanne faarmaasii barattee akkam biyya raawwata. Jechuu turanii. Farmaasii si banallee jaanii qophaa'anii isaanii kan hin barbaanne achi ta'u. Okay, itti bareeda. Amma asirratti wanti tokko inni hubadhe namni tokko yeroo akkaataa duraan itti yaadu san ilaalcha mataa isaa yoo jijjiirate malee jireenyi guutuun akka duraan itti yaadu sanii fi yoo ilaalcha keenya jijjiiratin jireenya biraa keessa jiraatta. Amma fakkeenyaaf osoo ati heerumiin dura ilaalcha keeti malee dhiibbaan gandaa irra hin jirtu. Gorsa isaanii lola isaanii karaa bira fudhattee deemte lammata gaafa deebitu ammoo wanni sun yoo namni si lole yoo si wanti yeroo takka irraa birattee deebitee jechuudha waan taate jecha wanni sun si aarsuu dhabuu danda'a. Kanaafuu wanni guddoon ilaalcha jijjiirratuudha. Mee karaa biraatiin ammoo wanni haasuu barbaadu akkam ture waa'ee barumsaa keetii gaafa barattu tokkoffaa ati nama daa'ima achitti dhiisee dhufee bultii keessa illee bahee ati namoo lammata faamilii wajjin ati deebite barumsa kee itti fufuudhaaf sitti ulfaanne moo akka dursan keessaa baatee firiidama argattee daranuu barumsa keetti cimte moo wantoonni duubatti dhiiftee dhufte kun hedduu si jeeqaa turan meeqam. Wantoonni yeroo sunitti gazan gabba'u gazan mana hiyyaaba waan hin baradhu miti namatti waan hin idaamunatti hin fakkaatu ture. Qaanyina fakkaatu ture wantoonni sun hundi bakka ilaalcha mataa hiyyaati yaada mataa keessa na wajjin wal lolu jechuudha. Sun ture waan kana baachuun qaba. Bakka yaada sunis kun qaba. Dogongora kanaan namoota baay'een nama muufate yeroo hiyya kanaan jechuudha. Wantoota kana hunda dogongora hiyya sun sirreessuuf kana hunda dabree mul'atuun qaba. Dogongora hiyya sun maatiinis akka narraa gammadan ta'uun qaba waan hin jee yaaduuf bu'aa bahiin na dhufuus hin dannu natti mul'atan. Maaliif dogongoraan of duuba dhiisisan haquun barbaada waan ta'eef jechuudha. Barumsa kee hordoftee eebbifamtee namni
sadarkaa amma kolleejjiitti irraa eebbifamte kan irraa eebbifame biyya keessatti even hojii fayyaatiin hojiilee hin dhabamu even akka dhuunfatti hojjettillee wanti bu'aa bareedaa argata akkasuma hawaasni keenya nama fayyaadhaan isaan tajaajilu hedduu barbaadan hanqina namoota fayyaa barataniitii fi wantoota garaagaraa dhibeeleedhaan warra baadiyyaa fi warra magaalaa hedduu rakkachaa jira so waan kana hunda dhiiftee maaliif biyyaa ba'uun murteessa moo gaafan giraajuweet godhee kolleejjii irraa bahee biyyaan baay'attee karoora qabda. Karoora illee qabaadhee miti karoora yoon qabaadhes gara fuula duraatti qaraatiin itti fufaadha kan inni qabu ture. Barumsaniin baradhe dippiloomaan ta'eef digiriin baradhaadha galmaayetiin jara finfinneetti osumaan haalli ichi yerus galmaayee osumaan qaraatii sun yaadu jirutti guyyaa keessaa adaadaatiin yaa hojii malee godhe. Adaan teetileen biyya alaa jiraate?Kaan aadaa jirti. Ishee hojii malee godhe barnoota itti fufuun barbaade jennaan hayyee barnoota hatummaan jaallannaa karaa feetee siin barsiisanaa jettee isiillee haa galatumtu haayyeetiin ol dhufee giseen laalu naan taane. Bakka barnoota kanas amma duras nama na barsiisee yookaan kan mootummaatti hin baranne kolleejjii dhuunfaa waan ta'eef maallaqaan na barsiisanii ammallee kolleejjuma dhuunfaatti hin baradha digirii sunis itti qaxxaluuf maafi namarratti hirkattummaa maaliif barbaachise ammallee hirkadhee tarii hojii qabadhee maal jee salaan baradhe bareeda ture qoyettiin deebi'aa waan jiruun kana kana murteessee biyyarraa deemu. Oke, hedduu gaariidha. Akkasitti kaayiroo dhuftee? Hedduu bareedaadha. Amma erga biyyarraa baatee daa'ima keetti wal quba qabdaa? Rabbi si haa guddisu. Gara biraatiin mee dhumarratti sagantaa keenyatti karaa dhumaaf jira. Dubartoota akka keetii wantoota garaagaraatiin bultii keessa seenanii bultii keessaa ba'anii jireenya isaanii wanti ijaanii kanneen fedhii barumsaa osoo qabanii barumsa karaa muran osoo galma gurguddaa qabanii karatti hafan hedduutu jira. Ati amma bu'aa bayii hedduu keessa dabartee waan hedduu takka dandeessee bakka talaa qoftee itti hafuu qabdu hedduudha kaatee sadarkaa kana keessa jirta. Kana namoota dubartii akka keetii kana naannoo isaanii namoota garaagaraatiin marfamanii jiraatan namoonni dubbitti argitan jecha namaa sadarkaa bultii keessa seenuu daa'ima godhachuu wantoota garaagaraatiin barnoota isaanii dhiisanii hojiilee itti jiran dhiisanii karatti hafan hedduutu jira. Isaan kanaaf akka dhaamsatti wanti dhaamsuu jiraate. Akka faabultiin barnoota irraa sin hambistu karoora mataa keetii bakka karoora qabaannaa ati bakka yaaddee numa geessa obsa barbaachisa waan hundaa keessatti obsa yoo qabaattee waan yaaddee fi bakka yaaddee sun numa geessaati obsa qabaattee tasgabboytee itti yaaddee karoora baafattee bultiin sun dorgitu ilmoo qabaatteefis barnoonni sanaan hafu waan hundarra yoo obsa qabaatteeti galma yaaddee sun numa geessa sanifuu obsa qabaadhaan jaa waan hundaa aariin murteessina. Yaa obsa itti barbaachisaadha. Hedduu gaariidha. Ammallee irra deebi'ee asitti yaamicha keenya kabajji yeroo xiqqaalii aarsaa gootanii argamuu keetiif galatoomii akkasuma gara kaayiroo bakka nagaan dhufti jala. Galatoomii isinillee nasirraa naaf yeroo keessaniif. Tola hedduu sakalfaadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessumaa har'aan tanaa shamarree Liinaa Mahammad wajjin isiniif qopheessinee kan hanga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophii kanarraa wantoota hedduu hubannoo akka argattan keessattuu dubartoonni waan hedduu akka irraa hubattan shakkii takka illee hin qabnu qophii keenya torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti torbaan gaarii.